Oromoo fi keessumaa dhalattoonni gumuzii lakkoofsaan olaanaadha. Lafti tun immoo lafa naannoo Amaaraatti waldaan geessitu. Weerara lafaatti kaayyoon yookiin akeekii namoota itti buqqaanii fi ajjeefamaa jiran jedhamaa ture. Ammallee ajjechaa fi buqqaatiin kun hin dhaabbanne akkuma atuu kaafte qidaame yookiin sanbatinaa darbee aanaa bulan magaalaa bulan keessatti gabaatu ture. Gabaa sana keessatti fiishkaa afuufuudhaan hoggantooti nageenyaa bulchaa aanaa dabalatee milishaan aanaadha. Uummata gumuzii 15 kan ta'an bakka tokkotti gabaa keessatti fixan jedhanii akka carraa ta'e uummati gumuzii kun uummata sagalee hin qabne akka uummatoota biyya sanaa uummata aktivistoota yookiin eliitii siyaasaa jajjaboo hin qabne kanaaf dhageettiin qaban waan ta'eef waa'ee isaanii hin dhagaamne akka carraa ta'e immoo miidiyaaleen afaan Amaarinyaa dubbatan keessaa warri Itoo 360 jedhan tokko akka waan Amaarri ajjeefametti haasawaa turan kaleessa waan qaanessaa akkasii tu biyya san keessa deemaa jira. Warri gabaa keessatti ajjeefaman kun akka ati kaafte namooti hundi isaanii jechuun sadarkaa danda'amutti dubartootaa fi daa'immanii magaalatti dhufuu ka jalqabe warri gumuzii kun ulee fureefu jedhanii beektaa erga komaandii poostiin hundaa'e as walitti bu'iinsi naannoo san keessa tureera. Ji'a waggaa lama caalee jira by the way. Magaalaa seenuu baadiyyaatti hafanii turan sababa walitti bu'iinsa sodaatiif jechaadha. Sodaa walitti bu'iinsaaf jechaadha. Garuu komaandii poostiin hundaa'e xiqqoo tasgabbiin uumame jedhamee rebel force yookiin humni riphee lolaa gumuzii illee mootummaadhaan araara wayii buusee garee isaanii gara mootummaa caasaa mootummaatti makamuu jalqabanii warri gumuzii kun gabaaba'uu sooshaal walitti dhufiinsa hawaasa kana jalqabanii jennaan nagaan bu'ee fakkaatee ture haa ta'uti irra deebi'ee naannoon sun ammallee lola hamaa keessa jira jechuudha. Ani waan gumuzii taa'ana qaumsisaa gareen miidiyaan yoo nam tokko rukutuu barbaaddu Itoophiyaa keessatti qaamni biyya kuu jiru qaamni Itoophiyaa shoroo keessu jiru qaam lama tokko bulchiinsa Abiy Ahmed mataa isaa head of state bilchiginnaa lamaffaan ammoo garee sirnaaf xanyaa sirna durii deebisu barbaaddu akkamiif yoo naan jette justify si godhuu danda'a warri kunini sirni duraan Haile Sillaasee fi Minilik farra kaasee advantage qaba. Advantage warra guddaa yoon jalqaba afaan warra afaan kopha dubbataman waan taateef afaan isaanii sun namni dubur dhaqqabuuf carraa olaanaa qabanii sun callaa doontaa miidiyaaleen jiran cufti. Miidiyaaleen biyya Itoophiyaa keessa jiran cufti baay'inaan warra kanaan control godhaman illiitii warraatiin. Kanaafuu maal godhanii akka qacceessi garafanii ufuma iyyanne. Qacceen maal jedhan garaftee yiitii jedhanii miti warri garafe iyyuun beekamu warra kana uummata gumuz pirezidaantotii warri qondaal mootummaa kee jiru in history wanni akkasii seeraan leennam gaafachiifte seena keessalleetti gad baanii warri namaa miti jaldeessi hojjeeffame hiikan qaba ak jedhan sadarkaa sun gubbaa dhaqqaban jedha Abiraamonni inni kaasdansaa uummati kunini uummata Itoophiyaa keessa minority nam barat baay'een qabu maan hin qabu nami bifa akkasii qabu nami gumuz gambeella tattanfa keessatti nam muraasa jira suniyyuu adantiittuu fi gurguranii illiiti Amaara fakkaachuuf ka jiraatan fakkeenya nam tokko Itoophiyaan soone hayar tokko ati soo adelleem nami isaan jedhin jirtu soo adelleem nami jedhuun hin gurriin qaba iliin qaba miiliin qaba garuu sadarkaa sun gubbaatti doominansi uumanii ilmaan nama ajjeessa jiranii jechuudha gumuz keessatti lakkoofsi namoota dhumanii I don't know yoo investigate godhan Tigray Oromiyaa taanse bakki nami keessa dhumati naannuma takkal kanaa jechuudha. Attaaki kana inni deemsituu jira is obvious. Gubbarra miidiyaan ajajin kennanii yaggifa baloo politika nyooch maraaraan jedhuun kan warra gifa dir magaal keessa akkuma amree faasaa jirtuuni magaal keessa ajaji dabarsanii jechuudha. Facebook irratti warra xiyyaa fi isaan dagan ilmaan nama raachiisanii jechuudha. Si saalfachiifti itoo 360 miidiyaan ati baantu namni 15 nu ajjeefam gumuz Amaaratti jeefam jedhanii miidiyaa isaaniitiin ammoo coverage kennanii jechuudha. Wanni kunini guddoo sin ajaa'ibin silleen saalfachiisin hojii warraati yuukanaa jechuudha. Bakka akkanaan Itoophiyaa diiguu jiran. Itoophiyaa warri diiguu ijaaruuf akkam foolati tunini Itoophiyaa rabbiin qubiin qabnu waan taateef everyday akka maansaatti diigamaa dhufuu jirti. Kanaafuu lubbuu lammiilee nagaa sadarkaan gubbaa jirti jechuudha naannoo matakkalitti. Egaa odeeffannoo achi qabnutti guyyaa kaleessaa bilbilnee turre nama dhalataachuu dubbisnee turre namni 15 ajjeefamuu fi nama 15 awwaaluudha kan namtichi nu dubbate garuu ammas reeffi namoota bosona keessa jiraatan dubbatee jira. Egaa naannoo matakkal kanatti
warra Beenishaangul Gumuz kana Oromoos dabalatee Amaarri Solumaan jiraata haa ta'uti garuu yeroo baay'ee jechuudha karaatti walitti bu'iinsi kun kan uumamu uummata Amaaraatii fi uummata Gumuz jidduutti egaa hin beekama lafti sunis nama baratee haa dhaban malee lafa iddoo qabeenya uumamaa hedduu qaba waan ta'eef egaa namnis kanumaa fi kan naannoo sanitti deemu kamee namuma naannoo sanirraa wanti naannoo sanitti maal fakkaata kan jedhu mee isin biraan geenye walitti yaadibna. ዜሮ ሁለቱ ላይ ነው ይሄ ችግር የተፈጠረ። አሁን የወረዳ አመራ አጠቃላይ ከፓርቲው ከሆነ አስተዳዳሪ ከሚሊሻ ከታጣቂ አካል ነው ይሄን ተደራጅቶ ይሄን ድርጅት የፈጸመው ገበያ ላይ ነው። በቃ አርሶ አደሩ እንትናቸውን እየሸመቱ ያለው በቃ ልብስ የገዙ ያለ በቃ ያን ድርጊቱን የፈጸሙት ያለ በቃ ተደራጅ ነው። ፊሽካ ነፍቶ ነው ይሄ ነገር ድርጊቱን የፈጸመው። እስካሁን ስንት ሰው ተጎድቷል? የታወቀን ያለ በትክክል የሞተ 15 ነው። 15 አማኑ 14 ቀብረናል። ማንነታቸው ያልታወቀ ወደ ጫካ የገቡ ደግሞ ምን ያክል እንደሆነ ጭራሽም አልታወቀም ያለ እስካሁን አልታወቀም። አንደኛ ቁጥራን የወረዳ ኮማንድ ፖስትም ችግር እንዳለበት ነው እኛን እንዳየነ ማለት ነው እንደ ህዝቡ ማለት ነው። የጸጥታ አካላት ችግር እንዳለበት ከፖሊስም ጭምር ፖሊስ አጃጅም እንበለው የፖሊስ አባላትም እንበለው ከፖሊስ አጃጅ ዋና አላማ ጥቁር እንዲወገድ ነው ያለውን የነሱ ታርጌት ማለት ነው። በቃ ጥቁር ጭራሽ እኛ አንፈልግም። ስለዚህ ጥቁር ስለማንፈልግ ስለሆነ የግድ እኛ ማውገዝ አለብን። namni dhaggeeffatan kun ana bulan magaalaa bulan keessaa nama dubbisne akkuma hordofaa turtan afaan Amaariffaa saayyuu nama afaan Amaariffaatti hiikkate miti. Haleellaan magaalaa keessatti raawwatame akkuma jalqaba jenne qondaaloti mootummaa fishkaa afuufanii daa'immanii fi hawwan gabaa waltajjiitti fixan jedha. Reeffa nama 14 awwaallee gariin nirli nam 15 jedha nam 14 awwaallee jirra era gaafsana caakkaatti gariin kabaqatan achi buuteen isaanii kan hin beekamne bakki itti dhuman kan hin beekamne ammallee kaaddan bahin hedduu akka jiran tilmaamuu hin danda'ama jedha. Namni kun akka jedhutti akeekii waan kanaa uummata Gumuzii lafarraa fixu gurraachan barbaannu jedhanii jedha. Dhumarratti dhaggeeffatanii jiraatan afaan Amaariffaa understand gootanii gurraacha waan jedhamuun barbaannu magaalaa akkan seenanii feenu ka jedhudha. Warri kun irra deddeebiin akka kaasaa turre naannoo kun naannoo Amaaraatiin waldaangeessaa akeekii warra naannoo Amaaraa bulchan kanaa lafa tana dhuunfachuu lafa matakkal jedhan tana dhuunfachuu akkuma lafa Tigraay Walqaayit Raayyaa fi lafti Xaggadee Humaraa jedhan san lafa risti deebisuudhaaf lolaa turanii kaaba Itoophiyaatti lafa naannoo hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa jirtu sanallee matakkal ristii teenya jedhanii warra falmaa turanii akka carraa ta'ee warri keessa beekanii fi dhalattooti achi Oromoonni illee Gumuzoonni illee akka jedhanitti lafti suni garri caalaan uummata Amaaraa achi qubatee jiruyyuu qubataadha malee lafa ristii yookiin qabiyyee durii kan hin qabnedha. Garuu warri kun tokkoffaa weerara lafaa barbaadu. Maqaa investimentiitiin abbootii qabeenyaatiin deeggaranii hidhattoota achitti bobbaasanii uummata Gumuzii lafarraa fixu jechuudha. Waan akkasiitu deemaa jira achi keessa. Egaa namoota kunniin duratti guyyoonis yaada gaarii kaaste egaa akkana lafa isaanirraa dhiibamuu ajjeefamuu qofa osoo hin taane magaalaa keessatti keessumaa sooshaal miidiyaa gubbatti yeroo baay'ee viidiyoowwan galakkisu egaa arrabsoo bifuma isaaniitiin gurraachinuu waan tokko shaanqillaafa jedhanii egaa arrabsaafaa akka turan mana barumsaa keessatti faayyuu deemanii ijoolleen barachuuf rakkachaa akka turanii egaa kun amma zaranyaan afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin hin qabnu malee egaa dur gurraacha fadii jedhama malee gurraachinu as deebee sanyummaa gurraachinu as deebee gurraachaan shaanqillaa jedhanii egaa haala akkasiitiin waloonna jechuun kun baay'ee nama qaanessa. Yeroo baay'ee wanni ajaa'ibna ta'a warri zaranya namaan jedhu wal kana zaranyaa wal caaltammoo hin jirtu dhuga sitti ma kan afaan guutadhee dubbachuu danda'a zaranyaa siin jedhanii zaranyaa warra kan caaltu argeen beeku kan jirutu jirratti. Oolmaa Rabbi si kenni. Maal seetaa I don't know warra kana maal fakkeessitu biyya lafa jirtu keessa yaa nami sanyiin isaatu wala mammatti beektu sanyii hin beekne confused bakka dhalateef hin beeku abbaa faadhayyuu gargar hin beeku gareen akkanatu gareen magaalaa akkas baasee gareen magaalaa Finfinnee keessatti sirna akkana kallee liftuun garee akkasiiti gaaf tokko hin qabadha nam tokkotti namni suni armaan dura asan beeku
namni nama akka walitti dhiyaannu barsiisa kiyya guddoo walitti dhiyaanna OMN dabalamuu kiyyittiin hin qaabadha akkuma ganaa OMN seenuu wal arginee waliin yuunivarsiitii Finfinnee barsiisa namni sun ammaan tana dhaabbata mootummaa tokko heedii ammaan guddoo kennanii federaal gubbaatti doktorii teennee walaa zawuddatu jirru beeta bakka bira jira miidiyaa akshin BBC sun gadhiise jedheen eessent naan jedhe hojii dhibbi seenenaa congratulation eessent naan jedha achi OMN seenee jedheen achi fuuli jijjiiran no OMN natti hin toluu naan jedhe maaliif sitti toluu dhabee jedheen zaranyaa miidiyaa no miidiyaa zaranyootaati natti hin toluu naan jedhe namni kun nama akka malee walitti dhiyaanu nama akka malee kabaju nama akka malee na gargaara advaayizariin gorsa kiyyaan lammeessoo isa beekta achi zaranya jechuun maal jechuu jedheen zaranya jechuun bakka naa deebisuu hin dandeenye beekta achallee naare namni zaruuf hin been eezar bastard or pig jedheen yookaan booyyee namni gosuuf hin been yookaan diqaalaa jennaan na taare na dhiise na bira deema achumaa wal dhabne jechuudha. Kanaafuu warri kunis zaranyaa warra caalsin jirtu. Yoo war bir dhufte qulqulluu nam biraa biratti eenyullee taanaan eenyul oppiduum jal shushuktee nyaatamte taan oppiduum jal shushuktee nyaatamte taanaafi warri gadiin jedhu. Yusi ati waan amtuun jiraannaan si qabu waan dansaan jiraannaan lafa warri waan falminee fi hin jirti ammaan tanoo san gaafadha. Tigraay falmuu jirtu Oromiyaa wallagga taakinee qabanne tiin falmiti gumuus mata kan lafa keessa baafattiin falmiti reeffa yuun falmiti bitta reeffa mucaa wallaggaa tunan ajjeesan amaanoon wandimu harka duubatti dhan masqalii gubbaa keettee amaar waan ta'eef ijjeesanii jette Awurooppaa fi Ameerikaatti hiriira ittiin baadii jechuudha. So warra kana Abiy Ahmed warri jaalachuu danda'a gosisaa ta'an taateef jaalachuu danda'a gosi namaa jibbirran qabnu hin jaalan dhuga dubbachuuf but Itoophiyaa warra kanaan ijaaramta akka hin jirre 100% wanne jechuudha qabna lubbuun nama sadarkaa kanaan baduu jirti jechuudha. Egaa naannoo Matakkalitti Oromootaan baay'ee ciccimoo ta'an sabboonummaa guddaa qabanis waan jiraniif egaa dhimma Matakkal kana simbiraan ga'uu barbaanne keessumaayyuu miidiyaas ta'ee namoota dhimma naannoo sanitti yookaan immoo rakkoo naannoo sanitti ta'u sagalee ta'ee fi baasu waan hin jirree fi uummanni Oromoos bal'inaan achitti jiraata waan ta'eef kanaaf odeeffannoo kana simbiraan geenye. Odeeffannoo kana umuriin dura sababa walitti bu'iinsa kanaatiin egaa magaalota akka bulan barbarfaa keessa dibaatii keessatti amma halkan sa'aatii tokko booda sa'aatiin laafii ka jedhanii sa'aatii sochiin uggurametti jira ka jedhu dhageenye jirra. Warri kun akka nama kanarraa dhageessanitti komaandi poostiin poolisiin naannichaa milishaan naannichaa rakkoo mataa isaati qaba ka jedhudha. Uummata gumuzii ija uummata kaaniitiin ilaalaa akka hin jirre Oromoollee akka diinaatti akka lakkaa warri komaandi poostii achitti nagaa buusuudhaaf ramadaman dabalatanii jechuudha. Kanaaf akeeki isaanii egaa akeekuma Itoophiyaa lummutti Itoophiyaa gudditti ijaaru sana fakkaata. Maaliif uummati amma dhiyoo kana kuma kurnaniin kan lakkaamu naannoo Amaaraatti fidanii naannoo Matakkal keessa qubsiisaa jiru baay'ee FSR'dhaan fe'anii. Akka carraa ta'ee walitti bu'iinsa waan jiruuf ammallee uummati kun tasgabbaa'ee qubataa hin jiru waan jedhu dhagaan jira beektaa. Kaayyoon isaanii uummata Oromoos ta'ee gumuzii achi buqqisanii uummata Amaaraa naannoo sadi keessa jiru chaagni irraa fidanii achi keessa qubsiisu Goojjam keessa jechuudha. Garuu lafti sun lafa amma fakkeenyaaf uummati gumuzii kuni uummata qaama hidhate qaba rebel guruupii qaba. Biyya rebel guruupii keessa jirtutti rakkoo kasii akkamitti uumtaati. Fakkeenyaaf sila nagaa buusutu irra ture mootummaan dhiyoo kana araara buusneedhanii warra kana caasaa mootummaatti daballe jedhanii ka'anii bariitee uummata gumuzii fixan. So araara dhugaa akkamitti fiduu dandeessa naannoo kana keessatti. Haala akkasiitu deemaa jira. Garuu uummati amma deebi'ee bu'u Amaarri achi naannoo sadi deebisanii naannoo san keessa qubsiisan mataan isaa deebi'ee gara naannoo Amaaraatti buqqaa ofirra micciiramee naannoo Amaaraa gara Amaaraatti baqataa jira kan jiru dhagaa jira. Rakkoon suni rakkoon naannoo sanaa rakkoo har'allee keessumaa ganna kana rakkoo hamaatti deemaa jira. Bulchiinsi naannoo sanaa godina sana kan jedhu dhagaatti jirra. I don't know fedhiin dantaan mootummaa kanaas maal akka ta'e naan galu akka mootummaattis lakkaa'uun baay'ee natti ulfaata. Fakkeenyaaf Itoophiyaan piroojeektii guddaa achi qabdi meegaa piroojeektii kan jettuun hidha haaromsa guddaatu achi jira. Naannoo sanatti walitti bu'iinsi yoo hammaachaa deeme piroojeektii kanaafillee tireetii guddaadha.
laftan tasgabbeessuuf maaliif moo nagaa lafa sanii hin barbaadu mootummaan mataasaa kan barbaadu miti mootummaan keessa baana topic kan yeroo dheertuu fudhanne mootummaan Itoophiyaa jechuun biyya immoo sistamii yookaan namatti bulcha. Itoophiyaa fireeniin cittee jirti. Fireeniin maali makiina ittiin oofan suni cittee harka baatee urseentee jirti. Kanaafuu dhahaabbuu jirti, mukabbuu jirti, maani godhuu jirti. Agamma cinachaan lafa hin geenne malee konfiizyuun akkana kee jirti jechuudha. Biyyatti fireeniin cittee barartu waan afaan cufi nyaatti jechuudha. Lubbuu namoonni isin halkan guyyaa nyaattuuf kan. Naga buumnee jedhanii bitta waraanii intensiivli itti fufuu jira. Tigraay naga buumnee jedhanii waraanii bal'ate deemuu jira. Oromiyaa keessatti omuun jiran jedhanii bal'ate deema. Dabuub keessa Itoophiyaan hubuun qaari'uun cinaachaan konkolaataa nagaan qaariiwwan balleessaa miti akkuma saniin jedhe sadarkaa sun gubbaa jirra wanni nagaa ayyeen jirtu bira deemni Itoophiyaa kitaan dhimmattan immoo mormitoonni paartilee siyaasaa Oromoo hedduun isaanii jechuudha keessumaa miseensonni isaanii hedduun isaanii mana hidhaa keessa jiranii Jawaar Mohaammed faa Baqqalaa Garbaa Hamzaa faa maqaa kaasuu hin dandeenya hedduun isaanii egaa waggaa olii ta'ee jira hanga ammaa murtee tokko olii mana hidhaa keessa jiranii yeroo dhiyaas immoo miseensonni adda bilisummaa Oromootii fi kaanfaa'oo hedduun isaanii kan mana hidhaa keessa jiran mana hidhaa keessaa baafamanii eessa akka geeffaman wallaalamaatu jira kana malees miseensonni tokko tokkos immoo manaa fudhatamanii hanga ammaatti kan maatiin hin beekne maatiinis immoo waanuma odeeffannoo isaanii dhabaniif du'anii jiran fa jedhanii warri bu'ataa eessa akka jiru dhagaati jirra isaan keessaa miseensa kaafaa'oo kan ta'an obbo Mallasa Caalaa achi buuteen isaanii dhabamuu dubbatamaatu jira egaa namni kun eebila 13/2013 jechuudha mana jireenyaa isaanii naannoo Burraayyuu ganda Gafarsaa naannoo jedhamurraa fudhatamaniiti hanga har'aatti eessa akka geeffamanii maatiin quban qabnu jedhanii egaa nama masuraa isaa argaa jirtan kana egaa odeeffannoo qabnuunis maatiin mana hidhaa hundarra joorree dhabneeti jirra egaa namni kun ajjeefamuu hin oolu jedhaniitiyyuu bu'ayyuu akka ta'anis odeeffannoo naannoo sanii qabna. Yaa nami xalayaan kun xalayaa ibsa baasee jira. Ibsi kun waajjira Mararaa Guddinaa chaappa jalatti nagartanii Profeesar Mararaa beta nama mani daati nam qabdee nam poolisii arkitekna tarmaan durwaan kan yaa'ii dubbadde poolisii dhufe si qabuuf dhufu yookaan uffata dambii kan uffasu nagarte yoonu dhufe si barbaannaa jedha arkiteknata maaliif itkennata nam seeraati arki nam seeraa sun woman ta'uu jettattiin arkiteknata poolisiin Itoophiyaa keessaa poolisii jechuun hin dandeenyu I apologize to say gocha kana dalagaa an armaan dura yaa'ii dubbadde gari maafiyaa si jeesuuf dhuftu wanbadee shifta si jeesuuf dhuftu yoo dandeettu ofirraa ittifta yoo qawwee qabaat qawween ofirra dhoorta yookaan harkaan dullaan ofirra dhoorta poolisii qabdee mana si baaftee si jeeftee reef kan kargan wanni kun wagga tokko as gaman jabaattee dhufte Itoophiyaan mee waan ibsiin kee jirta laala ji shanan dabre ji tokkoon dur agardhan ardhir jirti laakkumettuun du'a dhufuu jirta jechuudha seer malees ta'uu dhufte poolisii ilmi nama gad baaftee nama harkii dhaqab ijjeeftee bineensi nyaachiftu seena keessatti barana agarre barka waan hin argin hin qabnu barana agarre poolisii akkasiitiin ammoo poolisii ta'e harkatti kennachuu jechuun I think dogongorre dhiyaata dhuga dubbachuuf because poolisii miti sadarkaa seerummaan guutte jechuudha Itoophiyaa keessa wanni hin ta'in hin jirtu biseer kabachiifnaa ta'e dubru gudeettu biseer kabachiifnaa ta'e nami jeeftu biseer kabachiifnaa ta'e bineensi nam nyaachiftu biseer kabachiifnaa ta'e addabaabaayii ilmi namaa tumtee ijjeessa viidiyoo waraabtu warri waan kan harka qabullee mootummaa jechuun dandeen labsuun illee biyya jechuun dandeen poolisii yookaan ulee warra ulee ta'ee fi sirna kan deemtu sullee warra seera jechuun hin dandeettu so shifta wanbadee waan taateef nami karaa jirummaan ofirra ittisuu qabanii jechuudha anamma yeroo baay'ee amma warra fincilee uraggal yookaan waraan bilisummaa Oromoo kanaan warri shiftar warri mootummaa shiftaani boson kee deemtaa fi shifta ka jedhamtu seer cabsitee yakka internationally nam gaafachiisu extrajudicial killing akkana kan raawwachuu caalaa shiftummaan hin jirtu gochi mootummaan Itoophiyaa waggoo sadiif dalagaa ture gochi shiftaa waan taateef an kan shifta jedha yaamuu danda'a mootummaa Itoophiyaati jechuudha kanaafuu shiftaan ilmi namaa qabdee mootummaa miti gareen shiftaa hidhattooti shiftaa loltooti shiftaa poolisiin akkasam sadarkaa akkasii gubbaa jirtu warqana fuudhee ilmi namaa jeesuu jira kun fakkeenyaaf qondaala waan ta'eef keessa baamne dubbanne malee
wagga sadeen da fiilmiin daawwachaa ture bitta horror film jechuun dandeetta bitta wanni taa ture fiilmi nam sodaachiftu dhala nama gad baaftee reeffa fuudhanii dhagee hin beeku ani seena dargiillee keessatti gocha akkam badaa argee hin beeku dhagee illee hin beeku dhuga dubbachuu dargiin sirna kanarraa waan adda isa godhu institutionii qaba dargiin mootummaa hin fakkaata baay'ee caasa mootummaa qaba reliable caasa dhugaa hin qaba jechuun genuine dhagaa dargiin maal akka fakkaatu maal akka dalagu ifatti hin beekama jechuun tarkaanfiillee sirra fudhate ifatti maatiitti himaa reeffa sii kennaa garii namaa gatii rasaasa kaffalifaas hin jedha jedhanii warra maatii irratti tarkaanfii fudhate. Qondaalonni Koongireesii Federaalawaa Oromoo waggoota sadii kana keessatti baay'eetu ajjeefame baay'ee kutaa Oromiyaa baay'ee keessatti qondaalota qofa osoo hin taane miseensonni hedduun baay'ee ajjeefamanii jiranii kuma hedduu kan ta'an immoo mana hidhaa jiran jechuudha qondaalota olaanoo amma qaalitti jiran dabalatee. Akkanuma ka miseensotii fi hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti tarkaanfiin extrajudicial killing murtii mana murtii malee kan ajjeefaman lakkoofsan qaban jechuudha. Ani amma yeroo tokko warrumti paartii amma giddugaleessa jiran kunillee namoota ajjeefaman kan ragaa guutuu qabu kan jedhu beekta gaafii kan natti ta'u. Amma kan beeynu gara caalaa isaanii irra deddeebiin kan argaa jirru qondaalota olaanoo sadarkaa egzekutiivii hojii raawwachiisaa senior officials sadarkaa qondaalota olaanoo qofa dhagaa jirru garuu bakkeewwan garaagaraatti sababa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'aniif alaabaa yookiin faajjii adda bilisummaa Oromoo akkasumas alaabaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo qabataniif akkanumallee yeroo garaagaraatti waltajjii yookiin immoo sagantaa yookiin kora dhaabbileen kun lamaan qopheessan Oromiyaa keessatti waggoota lamaan darban qopheessan keessatti adda durummaan warra hirmaatan warra qindeessan waan ta'aniif xiyyeeffatanii amma namoota ajjeefaman olaalte amma baagiraawundii isaanii olaalte gariin isaanii warra Finfinneetti adda bilisummaa Oromoo gaafa biyya gal warra simatan fa'a qindeessanii hawaasa fuudhanii warra Finfinnee dhaqan fa'a. Akkanuma Koongireesiin Federaalawaa Oromoo gaafa kaampeenii guddaa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti bahaa Oromiyaa Baalee Arsii Harargee Dirreedawaa Finfinnee fi naannawaa giddugaleessa Oromiyaa kanatti gaafa waltajjii gaggeessan irratti warra qindeessaa ture warra hawaasa kakaasaa ture hojii mobilaayizeeshinii hawaasa keessatti warra hirmaatan jechuudha. Warri hidhamaa jiran warra ajjeefamaa jiran warri murtii du'aa tokko malee poolisiidhaan mana hidhaatii baafanii rashanamaa jiran jechuudha. Gaaf tokko barri dhugaa dhuftee basically eenyu akka dalagaa jiru hin beekama baay'ee amma fakkeenyaaf amma namni kun burraayyuutti ajjeefame yoo ta'e eenyutti gaafatama akka koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa dhiyoo kana ragaa baaseetti supervisionii manneenidha irratti gaggeessan. Kantiibaan magaalaa Burraayyuun gaafatame jechuudha. Manneen sirreessaa suni konstituensii isaa jala jira. Abbaan eenyu tokko itti gaafatama waajjira paartii. Warri shanan suni kan koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa gaafachuu tokko abbaa langaati. Warri shanan tokko hin jiran achi keessa caasasan. Yeroo kanatti eenyutu naannoo san keessa warra san keessa jira kan jedhu of duuba deebi'ee sirni booda ijaaramu warra kan hin gaafachiisa jechuudha. Amma namni of shawwaduu hin qabu. Kabiraa mootummaan kun kana gochuu isaatiin jechuudha. Kana gochuu isaatiin mana hunda seen madaan mootummaan kun nama madeessa jiru mana tokkoon tokko maatii seenaa jira baay'ee. Bakki inni hanqate jira jettee ibsuullee hin dandeettu. Gara fuulduraatti amnestii of galtiin jiraatullee akkamii warra kanaa walitti araaramtee waliin jiraatta kan jedhu nama gaafii natti ta'a. Amnestiin jiraachuun danda'a biraam yeroo dabre irra dubbanne jira beektaa. Amnestiin odoo jiraatte wayyaanee waggaa 27 fixa turtetti seera dhiyaatetti gaafatama. Opdiyoo ergamte dullaa taate ilmaan Oromoo nyaachaa turtetti itti gaafatama. Opdiyoon sun qulqulloo taate dhalee nam nyaachuu jirti jechuudha. Kanaafuu amnestiin hin jedhu. Anamma dubbir deemuun hiikan qabdu dhuga dubbachuuf. Egaa odeeffannoo biraatiin egaa nama kana keessa fudhannee hanga ammaatti maatiin namni kun ajjeefameera sanbata diqqaa mana fudhatamee gara galgala sa'aatii 6 irrattidha ibsi kunni egaa achi booddee sanbata guddaa gamuma feesbuukiitiin akka ajjeefamuu isaanii mardoon itti himame namoonni sagammaa maatii dabalatee jechuudha haaduu hanga ammaa mana hidhaa keessa jiraatu wanti beekan hin jiru odeeffannoo gama biraatiin immoo egaa jaallamni beenyaa fi jaal daawit abdata bakka duraan asiin dura magaalaa Modoo mana hidhaa keessa turanii achi booddee mana hidhaa keessaa baafamanii eessa akka geeffaman
hanga ammaa hin beeknu jirani maatiin dubbachaa jirani gama biraatiinis batti urgeessaa qondaalli abaa'oo jechuudha malka awaash malkaasaa turuu isaanii isniif himne turre asiin dura egaa manedhaa keessatti qaamoleen nageenya jechuudha madfii yookaan immoo sadafii qawweetiin mataa keessa rukutuu isaanii egaa abaa'oon ibsa baaseen himeet jira Maamad Deessollee manedhaa keessa haaboo malee wayita mana hidhaa keessa turetti miidhaan irra gahee jiraadha kanarraa waan odeessitan batteen mana hidhaa awaash malkaasaa keessa ture mana hidhaa sana keessa kenna darbe kaafne mana hidhaa qondaaltonni bilisummaa Oromoo baay'een achi keessatti hidhamanii jiran Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee akkanumallee Maamad Deessollee mana hidhaa sana keessa bahe manni hidhaa suni mana hidhaa akkamitti kan jedhu gaafa jalqabaa kaafne turre manni hidhaa suni mana hidhaa bakkee horsiisa lukkuutiif ijaaramee abbaa qabeenya tokkoon jedhanii mana hidhaa concentration camp yookiin namooti jimlaan keessatti hiraarfamanidha. Obbo Batteen dhiyoo kana injira kan namoota siyaasa kana toorchi gochuun namoota mana hidhaa keessa baastee ispoortii hojjechiisuu miila jilbiibbiidhaan aspaaltiirra oofuu waan akkasii jiree qondaala kanarratti waan akkasii raawwachuuf jennaan hin didee natti fakkaata inni dinnaan sadafii qawweetiin huuruu keessadhaan kan jedhanii achi hin dhiigee haga yoonaa wal'aansa hin arganne kan jedhu dhagaa jirra mataan isaallee buruqee jira mataa keessallee dhaamuu dhageenyati jirra akkaati kaafte immoo qondaalonni lamaan jaallammii fi abdataan mana hidhaa moojoo manni hidhaa moojoo sunillee mana hidhaa hamaadha achi keessaa fuudhamanii bakki isaan jiraniin baramne kan jedhu odeessi amma jiru jechuudha. Mana hidhaa awaash malkaasaa fi awaash arbaa kanaan egaa odeeffannoo asiin dura ijoolleen wajjin BBC Media Action yaadatta hidhamanii turan egaa gaafa nutti manitti lafa kiiloomeetira 2 akkas ta'u aspaaltii ijaaramee jira. Aspaaltiin kun makiinaan irra akka deemuuf miti taa'ima jedhamee torchi gochuudhaaf achitti kan qophaa'ee jira. Achirratti gaafa aduun haruurri jira miti guyyaa qixxee gaafa baatu saafaa jechuudha. Egaa baay'ee aspaaltiin kun achirra miilaan akka fiigan hin godhama. Gaafas deebi'an immoo karaa kun daandii korkoon jedhamu kanarra fiiganii deebi'anii laallikaa miila hankee qullaa aspaaltii warra fiiddee kaatee deebitee dhakaar hagayoo fiiddu hagam akka nama miidhu egaa namni kunis kana waan didaniif sadafii qawweedhaan miidhaarra geessan jechuudha. Ani waan akkuma nidhaarra baheen poozitiivii mootummaa Itoophiyaatti ragaa baheessa torchariin bara wayyaanee dhageenya suni hin jirtu jedhee ragaa bahee ture. Of course narri hin dhaqqabne namni na tuttuun hin jiru torchar na godhin jiru. Most likely waan poolis federaala jar tureef ta'uu dandeetti. Bakka sunti an poolis federaala jalatti namni tumamee maanii tolfamee hin dhageenye. Bakkiitti mani dhaatii baasanii itti nami jeesan bakkiitti torchar godhanii matanaan borosan bakkiitti nami jeesanii waraabessi nam nyaachisiisuu jiran entire Oromiyaa keessatti jechuudha. Kan irra prove wanni ati gootu Oromiyaan garee OPDO'dhaan tana OPDO'n Oromoof diin ta'usii practically nu agarsiifte jechuudha. Maal namoota poolisii federaala jalatti hidhamanii turan manni murtii bilisa dhee gaafa gallakkisu kan dhufe. Kan dhufe nam qaba ture poolisii Oromiyaati jechuudha. Kanaafuu anini sometimes aariin dubbadhee aggressive jib adda qabaadheetii miti dhuga dubbachuuf garuu half truth half lie wanni jedhan hin jirtu. Dhuga dubbatta akkasiin jirtu dhuga dubbatta. Dhugaan beekuun Oromiyaa warri nyaachisuu jiru diini Oromoo kawayyaane caala Oromoo balleessuu jiru OPDO ta'usii nu agarsiiftaa jechuudha. Lammi beenya hin qabata gaafa maakalaayii cumnee jedhanii diraamaaf abiyyi diraama hojjetanii sun shawwadan suni lammi fa qondaaltoti sun ijoolleen sun ijoollee wagga baay'eef bar wayyaanee torchar godhama baate. Hardhaallee ka torchar godhamuu jiru sun jechuudha. Kakaalee namijjeesuu jiru war hardi namijjeesuu jiru war kafilannoo soba 90 fidnee ittiin cafar warrun wal fakkaatu warra akkana kan waliin Itoophiyaa jaarta. Look tana beekta fulaana nabdii tokko dhuga dubbat annam siyaasaatii miti. Qawwee leelaluutti hin jiru karaa nagaa leelaluutti hin jiru. Namni dhiyaatu waan beeku dubbadha waan naagal dubbadha. Agnaagal teetti yakki namooma hamaama mallukkuu keessatti namni dhufu. Maamad Deessollee mallukkuu keessatti dha. Mallukkuu keessatti akkam ammaanash mammaan ijaara mankitiyyaa ijaaranii mankitiyyaa fi yookaan mangororrii keessatti namni dhufu karoorfatanii. Kanaafuu wanni ta'uu jira Oromiyaa keessa wanni ta'uu jira battu ergeessaa ujiin isa maan dhaaba adbilisummaa Oromoo keessatti dubbi himaa sabquunnamti qaala qabbaay. Namni kun nam gaafachuu dhaqee qaban achumaa nam bisan. Na seenu mulaalatiin. Nam gaafachuu dhaqee iskoolarshipii sii kennanii san bisanii jechuudha.
mani dhaa keessa halkan si baasanii namwayii waan kanatti maam sorry mucaan poolisii waan naan jedhe beektaa yoo jeesuuf nan baasanii naan jedhe dhugaa rabbi santi ma yoo jeesuuf baasan mee wagga baay'ee as ture jira dadhabne jirra boosha achi kennaniif sun asottuutirna awwaraarriduuti jedhan waan inni achi nyaasuun kafalchiisaa jedhan kafalchiisa jechuun namni iteman keekkeet wagga tokko achi tukkaamsit daabboo tokkoof shaayii tokko kennituuf kafalchiifta dhaqxe bosona baaftee jeefte. Jarkanaa mootummaa inni justify godhuu dandeenya. Mee namummaan sammuu qabu Oromoo sammuu namni sammuu qabnu Oromoo kee baay'ee jira hin beeka. Tana arrabaaf hin jenne reality. Warri sammuun isa duwwaa hawgara akkanaatti uletti obboleessuuf ijjeessu kalmaan nama bineensi nyaachis kumaatamaan jira dhiisi warri ittiin daballe. Oromoo sammuu xiqqoo tokko qabdan irdeebiyaa yaada sammuu agana haa qabdan. Agyoomii dootatin. Namni ijjeessan kun hamataa uran kun awwaasha arbaa baanan kan keessatti ilmi namaa ispaaltii oowwitu gubbaa. Siminto oowwitu gubbaa garaanoof ta'a jechuun garaan aduu saa saddeeti. Guantanamo keessa bitta torchariin akkana jiru my friend. Guantanamo keessa torchariin akkana jiru. Kanaafuu bar wayyaanee wanni dalagaa manidhaa keessatti hin ta'uu jedhee arraga bayi tokkottiini manidhaa keessatti namni hin tumani. Itoophiyaan jidabri caalaa jihan gad buutee argamti. Ardhallee caalaa bor gad bu'ee deemtee jechuudha. Kanaafuu waan bar wayyaanee dhiis waan seenaa addunyaa keessatti argineen beekne iddoo agarree ammallee arguuf jirra jechuudha. Sunitti hidhamtoon siyaasaa dhaqqabuu jira. Amma guyyoona akkeetti Finfinnee keessatti waan akkasii hin baramne beezikalii. Amma yoo laaltan namooti baay'een qondaalota adda bilisummaa Oromoo illee namooti siyaasaa hidhaman baay'een isaanii manneen hidhaa Finfinnee keessaa baafamanii gara caalan isaanii gara Oromiyaatti. Dhiyoo kana ammoo kan laalaa turtanii gaazexeessitooti Itoophiyaa keessatti dhiyoo kana gara 10 ol hidhaman Awaash Arbaa geeffaman Affaar mi lafti sun. Achi geessanii jiran gabaasa Addis Standard irraa laalinatti fakkaata. Finfinnee xiqqoo wayyoo kan horatti tokkoffaa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhiyoo jira supervisionii gaggeessuu hin danda'a. Dhaabbileen mirga namummaallee Finfinnee keessa warri jiran miidiyaa dhiyoo jira Finfinnee keessa miidiyaan addunyaarree akka odeessa isaanii argatuu danda'a waan ta'eef dabii isaanii irra raawwatamu dhokatuu dhiisuu mala ka jedhu irraa ka biraa immoo Finfinneen giddugaleessa dippiloomaatotaati. International community baay'eetu jira. Kanaaf akka hin saaxilamneef anamma kana galaa jirutti dhiyoo gara caalan isaanii namoota siyaasaan hidhaman baay'een isaanii dhiyoo kana ji'oota lama sadii dura gara Oromiyaa keessatti Awaash Malkaasaa Affaar bakkeewwan giddugaloota leenjii waraanaa fa'aa Baatuu Awaash Bishoollaa Xoollaa kan kana kan geeffaman because of what mootummaan dabasaa miidiyaalee irraa dhoksuuf dhaabbilee mirga namummaa irraa dhoksuuf namooti dhiyoodhaan miidiyaatti dhiyootaan jara kana dhaqanii gaafatanii gabaasa mootummaa saaxiluu akka miidiyaaleef akkasumas dhaabbilee mirga namummaaf hin kennineef warra kana hiraarsuudhaaf bakka kana geessan ka jedhu wannoo akkasiirra hin ga'e jechuudha. Egaa rakkoo kana nuti amma namootuma bebbeekaman kanneen kan dhageenyu malee namoonni dargaggoonni hedduun isaanii waan isaan irra qaqqabu Finfinnee malee keessa ta'ee namoonni hin beekne dhageenyu malee odeeffannoo akkasii namnis nama bebbeekamaa kana irra caalaa maal irra jira akkam ta'e kan jiru namnis gaafata waan ta'eef kanumaaf odeeffannoo arganna malee waan hedduu dhaga'uu dandeenya osoo namni gabbayee carraasaa argatee dubbate. Caaltu ulfaadhu waa tokko caallatti dara jechuun ekspiriyaansi waan beeku waan kaasuu qabuufi. Anqabamuun duratti akka na barbaadan beekennaani bakka jiritti ma poolisiin Oromiyaa kana bira dhuftuutii jedhe. Maqaa Oromiyaa qabdi poolisii Oromooti isaan kana bira dhufaniitii jedhe. Ayitootu akkam yaad seeta. Isaan caalchifatte. Isaan caalchifatte bakka afaan waan dubbattuuf miidiyaa irrallee warri itti dheernaan na beeku Oromoo poolisiin Oromiyaa yoo na qabda harkitti kennadha dhibiin jiroo na barbaadan koottaa jedheen poolisii Oromiyaa aman. Warri ammoo qabeman dukkana biimbii keessatti na isaatii 12 olii fi poolisii Oromiyaa. Poolisiin federaalaa dhuga dubbachuuf kabaj ijoolleen poolisii federaalaa kee jirtu nama qabdu ta Oromoo bittataa kee jirtu ta qawwee baattullee akshiin misiin daladduut hoblaansii jeeza sammuu garbummaa beekta sammuu garboomtita akkasii gize hedduu na gaddisiisa Oromoo keessa Oromoo keessa gareen akkana jiraachuun guddoo na boochiti beekta bakka doormaanti taate dhalattee jirti ijoolleen sun midhaan itti kennan sunillee midhaan kiniin loonii kee buusanii gowwoomsa ta'uun dhaban dhuga dubbachuuf. Dhuftee ijoollee faanum nama afaan Oromoo beeku ati dhuftee inni maqaa isaan dhageenne ati dhuftee Oromii faan dubbiftullee tagariin dhuga sitti ma tamma poolisii Oromiyaa dhaniin tuni midiro maaniif asiin jedhe gurba mindinoo nuun hin jedhini Oromoo waan taateef afaan Oromootiin sun dubbanne
to'atettuun kan alchilmaa siin jette beek poolisii takkanda kanaafu warra akkam recruit tolchanii anam conclusioniin yakka hojjechuuf the low people warra namummaan isaaniitiin gad bu'atay warra eenyummaa fi been poolisii Oromiyaa itti gaafatamaa maani qondaala tokko maqaa akkasii arge Iqumillaachoo dalkaachoo isaan badii bitta maqaa warra maqaan poolisii Oromiyaa qondaaltota poolisii Oromiyaa keessatti ajaja kennanii ilmaan Oromoo hojjechiisuu jiran warra akkanaatii jechuudha. Kanaafuu garee Oromiyaa keessa dhalate taa'ellummaa Oromummaa hin qabne akkana ta'u walitti qaban ilmaan Oromoo fixuu jiran jechuudha. Kanaaf dhuga dubbachuu fi kanaaf justification akkana arga qaba yeroo tokko tokko. Karaa nagaatiin qabsoofta dhuga dubbachuu hin dandeessu biyya keessatti. Oor callistee garboomte bulu oor karaa ittiin mormachuutti solution ta'uu danda'a malee. Reef nama qotorre bita dadhabne ebel ijjeesan ebel mataan urat ebel ijjeefame gatam ebel maani ta'e even we are tired sammuu teenna nu jeequu jirti jechuudha. Kanaafuu gatiin qabdu Oromummaa qabdoo jiraatu yoo namummaa kanaa kan taate ilmaan hiyyeessaatti hin taphatina midhaan atar nyaatu kun hin borsi nyaatani waan taateef. Egaa sa'aatiin kennas deemaa jira dhimmoota hedduu farkaa qabna waan ta'eef egaa dhimma itti aanutti dabarru baqattoonni Oromoo hedduun isaanii biyya Saawudii manneen hidhaa keessatti dararamaa turan asiin dura hin yaadattanii Odeessaalee keenya irratti guyyaa tokko guutuutti kennee sagantaa tokko hojjanneetu turre haa ta'utti garuu ammas baqattoonni ilmaan Oromoo kunniin manneen hidhaa keessatti dararamaa akka jiranii mootummaan dhiyeenya kana hedduu isaanii gara biyyaatti galchee jira haa jedhu malee haala qabatamaa yookaan immoo odeeffannoo qabnuun ammas baqattoonni kunniin hedduu dararamaa akka jiran odeeffannoon nu qaqqabee jira. Egaa namoonni kunniin irra caalatti immoo kan nama gaddisiisu jechuudha. Dubartootaa fi daa'imman ta'uu isaaniitti egaa akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanii haadholiidhaa fi daa'immanidha hedduun isaanii mana tokko keessatti lakkoofsaan hedduu kan ta'anidha. Biyyi Saawudii haala qilleensaa isaas akkuma beektan baay'ee ho'aadha. Mana tokko keessa nama haganaa miti bakka meeshaan jiruyyuu nama 3-4 taatee egaa jiruudhaafuu baay'ee kan nama rakkisu haa ta'uti garuu namoota mana tokko keessatti akkanatti haalli jireenyaa isaanii akka jiru odeeffannoon qaqqabee jira jechuudha. Amma akkuma kaaftan namooti murtaan gara biyyaa deebi'anii turanii dhiyoo kana deebi'aa jiranii haa ta'uti mootummaan humna akkasii qabaatee nama lammiileen Itoophiyaa akkuma dhibbaan lakkaa'amantu Saawud Arabiyaa keessa jira hojiidhaaf ka deemanii kaachitti ilmaan horatanii jiruu waggoota kurnan hedduudhaaf jiraatan illee baay'eedha. Mootummaan Saawudii warra ammaan tana warra waraqaa eenyummaa waraqaa heeyyama jireenya biyya sanaa jira qaban illee kan hin qabne illee walumatti lammiilee Itoophiyaa warra ta'an mana hidhaa galchee jira. Kun kan argaa jirtan daa'immanii fi haawwan mana hidhaa keessatti walitti qabamanii kan jiranidha. Egaa haalli amma addunyaa keessa jirtuun beektanii COVID-19 weerara hama addunyaa rukuteetu jira. Haga yoonaa weerarri kun addunyaarra hin qabbanoofne haa ta'uutii lammiileen bifa kanaan jumlaan mana hidhaa tokko keessatti yoo walitti qabaman saaxilamummaan isaa salphaa akka hin taane tilmaamuu dandeessanii warri Saawudii maaliif kan godhan ka jedhu gaafii. Saudiin politically motivated taatee kana godhaa jirti ka jedhu garcaalaan tilmaami guddaan ni jira prediction jechuudha. Mormii hidha haaromsaarraa mootummaan Ijiptii qaburraa ka'ee Saawudii fi Ijipti bilookii Arab Liigii tokko keessa jiranii. Kanaaf dhiibbaa karaa siyaasaatiin warri Saawudii mootummaa Itoophiyaa irratti godhan keessa tokko kana ka jedhu mootummaa Itoophiyaa illee waan kana akka raashinaali tokkotti kaasee mufaatii guddaadhaan ibsaa ture namoota deebisuu illee ka jalqabe karaa kanaanii tokko ka biraa immoo kan lammiileen biyya sanaa jedhaa jiran biyya Saawudii keessatti kan eeyyamamne fakkeenyaaf prostitutionii alkoolii yookiin dhugaatii nagaduu waan akkasii lammiileen Itoophiyaa tokko tokko dalagaa turan dhoksaadhanii seera biyyaa diraagii fa'aa nagaduu qoricha sammuu namaa hojjetan jechuudha. Sansana hojjechuu irratti lammiileen Itoophiyaa tokko tokko hirmaataa turanii kan jedhu gara caalaa hin beekne lammiileen Itoophiyaa keessumaa dubartoonni biyya sanatti hojii kana baranii Itoophiyaa keessatti illee aadaa akkasii warri jajjabeessaa dhufan ni jiranii. Sanarraa ka'ee kun haraama Saawudiidhaan biyya shari'aan bulanii biyya mootummaa Islaamaati. Kanaaf suni akka ishuu guddaatti ka'eera. Biyya seera biyya keenya vaayiloot gootanii jirtanii kan jedhuun dulli hamaan gaggeeffamee jira. Ofishaalii garuu mootummaan Saawudiidhaa
warra lammiilee Itoophiyaan barbaadu jedhee hin turre garuu poolisiidhaan karaa keessaatiin karaa dhoksaadhaan poolisoota bobbaasee mana hidhaatti guuran. Politika keezi lamaan dhiyeeffate keessa hajal qabaa fudhadha. Arab Liigii Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf akkam seetaa? Lamlame Ameerikaa tokko yookaan lamlame Biritaaniyaa tokko qabanii yoo biyyittii isa kabaj qabaatee fi qabanii gara jabaatanii adoo mee fakkeenyuun gabaabaa kan Yaasiin Juumaa beektaa kan waliin hidhame ka Keenyaa kan gaazexeessaa Keenyaa gaafa Yaasiin Juumaa hidhame Keenyaa keessa paarlamaa wal balleesse bakka mormiin kaatee ijjanii mootummaa Keenyaatiin Itoophiyaa waliin dippiloomaasii addaan kutaa jedhanii yoo barbaachisaa toosiin gaazexeessaa kan gadi hin dhiisin biyyi lamuu fiiti kabaj qabdu namuu hunda kabaja. Lami Ameerikaa tokko akkuma argan qabanii manidhaa keessa hin buusanii lami UK tokko qabanii hin buusanii maaliif hin buufne seeta Ameerikaa tumni qabadoon ta'ini kabaja Ameerikaan lamni isiiti qabdu waan beekaniif Yaasiin Juumaa Keeniyaan Itoophiyaa waan adda hedduun caaltee miti hin caalti biyyatti Itoophiyaan caalli hin jirtu garuu Yaasiin Juumaa lami biyyisa keessattu akka striitiin godhamu kanaafuu lamiti የማይገባውን ነገር አይደረግበትም ተያማንቲ ዋን ይመል lamiti irra goonaan dippiloomaasii addaan sirra kutaa'etti because mootummaa lamii ofiiti kabaj qaba mootummaa addabaabaayii baasee ijjeese viidiyoo waraabsisu kamanidhaa keessa buusee ilmaan nama bosona gatee waraabes nyaachisu maalti isaan dhibee kabaj qabaataniif Itoophiyaa atti farsim jedha namichi Itoophiyaa inni farrasuu dhoowwu hin beeknu kun ammoo sitti badagaye Itoophiyaa duriillee kabaja lamiilee biyyattii addunyaan qabdu walumaan beeka sababii akkas godhaniif maa biyyi ta'een keessattuu kabaji hin qabnu jechuudha. Garee murni siyaasaa tangoo qabaatu garaa ofii waan hin dabarreef lamiilee siiti gatii hin qabdu kanaafuu lamiileen uummati biyyatti akkanuma miidhamaa jechuudha. Saawudii Arabiyaa keessa prostituushin Abiraam Sajjar sun diraagii waan gargaran tolchan dhugaa. Lamiilee hedduu jira bitta diraagiin addunyaa keessatti maqaa qabdu khalafsuun keessa bilisummaan jiraattu Itoophiyaa callaa maaliif hanti godhan poolitikaali Itoophiyaan gatii hin qabnu waan arganiif biyyiti tante gati dhabdennaan addunyaan cufti gati sodowwatti tanaaf warra mootummaan Itoophiyaa yeroo darbe biyyatti deebisee jedhee gaafa laaltanii dargaggoota hedduun isaanii nama qaamaan illee ciccimoo ta'anidha warri amma immoo hidhaa keessatti hafee argitan kunniin jechuudhaan irra caalatti wanti gaddisiise jechuudha daa'immanii fi haawwanidha egaa dursi kan kennamuu qabu illee kan ture namoota kanneenii fi tokkoffaa rakkoon tokkollee dhufeeti karra caalatti miidhamu namoota kanneen waan ta'eef egaa mootummaan maal yaadee akkasan godhee hin beeknu Abraamoo waan jettuun qabanne dhimmattan taasisan. Akka amma ka'e mootummaan biyya keessaa lammiilee isaatiif kabajaa hin qabne addunyaa irratti mooraalii kamiin mirga lammiilee isaa kabachiisa akka jedhu fudhatnee darbuutu gaariidha. Haa ta'utii carraaqqii karaa imbasii naannoo sanaa godhamaa ture amma tokko waan jajjabeeffamu garuu lammiilee amma kanneen argitu I don't know maal jettee akka ibsuu dandeessu maal imaammatii alaa Itoophiyaan qabdu hariiroon Itoophiyaa fi Saawudii yoo ilaaltu amma ministeerri muummee Abiy Ahmed Saawudiitti gaafa Nobel Eertiraa wajjin walitti alaaram yenishaan tashallaamii jedhanii Saawudiin badhaastee turte beekta Abiy illee Isaayyaas illee nishaanii warqii itti keessa turte hariiroon sun amma sadaqeeti Saawudiin lammiilee Itoophiyaa hamma kana gaagaati ka jedhu gaafii guddaa amma gaafatamaa jirudha beektaa egaa uummanni Oromoos addunyaa guutuurra jirtanii ammaan duras dhimmoota kana bira dhaabbachaa turtanii haga biyya ofiitti deebi'anitti jechuudha egaa akka bira dhaabbattanis ni jenna dhimma keenyatti aanuun immoo gara Tigraayitti haacanuuti egaa warri TPLF magaalota hedduu asiin dura Maqalee qabachuu isaanii ni yaadatama Maqalee biras darbee magaalota Maqaleetti dhiyaatan hedduu isaanii of jalatti dhuunfachuutu dubbatamaati jira egaa dhiyeenya kana immoo Allamaaxaa dabalatee iddoowwan hedduu gara naannoo Amaaratti as siqanillee qabachuu isaanii dubbatamaati jira mee guyyaa achirraa nu jedhe. Addi bilisummaa isaanii uummata Tigraay TPLF Tigraay misa bulchuu jira guutuu Tigraay TPLF ammoo paarlama Itoophiyaa irratti ashabbaari yookaan terroristii jedhamte labsamte jirti jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa jechuun mootummaa lammiilee isaa terroristii dhiisee bira baqate jechuudha. Adoo biyya addunyaa tan gubbaa jiraate Abiy Ahmed dhiifam gaafate adoo armaan durii akka dhibiilla hojjechuu baate. Adoo armaan durii akka guma tokko hojjechuu baate gochi Tigraay keessatti qofaan dhiifam gaafate aangoo kenni ture. Sunis gaafachuu leefi ummata siilii ta'uu waan taateef wanni hin jedhu TPLF maal tolchuu jirti akkuma dhufteen mootummaan Itoophiyaa fedhii xiyyaan tussii dhaabee jira. Armaan dur dubbanne turre mootummaan Itoophiyaa tussii hin dhaabne loltoota hedduu ilmaan hiyyeessa nyaachise
dadhabee baqatee keessa ba'e jechuudha. TPLFin qabattee naan illee tusi dhaabu. Photoshop malee kun waraanni argine sunni kan Hollywoodiitti kan nu mul'isan sun Photoshop malee waraana kenna hin qabne horti TPLF. Bikka paaraar godhanii straight maqalee gubbaa amma qaleen beeka ijoollee waliin baradhe duwachirra qulqulleeffadhe ijoollee waliin baradhe. Ijoolleen waliin barata waraan kee jirtulleen ijoolleen qulqullootii yuunivarsiitii barsiiftulleen achi jirti bitta. Waraabdee na argite bittan qaban. Evidensii ilisiitii waraabdee Abiy Ahmed gareen opidiyoochuuni bilxiginnaani namichatti sobammaatee dhiifama hin gabaabsa sobammaatee namijjeessa dadhabame akkasittiin hattuu beekta meeshaa namirra fudhachuuf hattuu akka malee sobduu namichi dhahee ejjeesse poolisiin harka qabdee gizumini namichi dhaa godhee ejjeesse poolisiin qabdee namicha kofe beekta majjeeftaa jennaan inni ijjeemne na ijjeesse jennaan ijjeessee jedhe sobisa laan yadduu eedhaan inni na ijjeesse ofirra ijjeessee jedhe yadduu inni sobakkasi waan sobaniif dhiisa mootummaa Itoophiyaa jedhee mootummaa Itoophiyaa akkuma godhu hin danda'amu fagoo dubbadhe garuu wanni ta'uu jira TPLF akkuma waadaa galteeni kiraateeriyaa torbaan lafa keeyyatti mootummaan Itoophiyaa guutuu hin dandeenye immediately laftii tanarra fudhatan Amaar irra deeffachuuf illolaa jettee waadaa ofii eddee loluu jirti jechuudha tumuu jirti tumte loluu jirti lafa hedduullee qabachuu dubbatama. Warri Amaaraalee kanarraa dubbatanii jiran. Amma kaleessaa fi dheengadda kan lolamaa ture kibba Tigraay naannoo Allamaaxaa Kooram akkasumas lafa raayyaa jedhan kanana lafti amma meeshaaleen gurguddaa waraanaa taankii Zuu-29 hanfi jedhanii konkolaataa sana biratti labbas Karaayyaattis biyya kan irra boojjan ilaala. Kun egaa konkolaattota waraanaa kan mootummaa federaalaa akka Abiy Ahmed amma kan milishaa naannoo Amaaraatti iyyuu viidiyoo tokko argaa. Qalee deemaa ture. Deemas ture. Qabeenya mootummaa federaalaa kan waraanaa baay'eetu dhaalame. Maal jedhe? Yatta Altaraaraa. Amaaraan Altaraaraa ofii jedhaa tureefi. Yatta Altaraaraa. Gaarichi beeti. Gaarichi beeti. So kibba Tigraay amma lafti isaan irraa fudhatamee ture waraana kanaan jechuudha. Allamaaxaa Kooramii fi Raayyaadha. Haga yoonaa naannoo kibba Tigraay Maqalee irraa gara kiiloomeetira 160 jedhanii lafa sana deebisanii fudhatanii kan jedhu guutummaatti odeessi amma bahaa jiru. Lafa tana kaleessa guyyaa kun odeessa kan odeessinu jalbultiisaa ganama lolamaa ture. Ganama gaaf lolu gara caalaa humni TPLF rukutamee ture. Haa ta'uutii kallattii sadiin humna sana damdamachiisuudhaaf survive gochuu baraaruudhaaf kallattii sadiin TDF yookiin Tigraay Defense Force kan jedhamu kun waraanee warri humnoota Amaaraatii fi milishaan Amaaraa akkasumas waraanni federaalaa ofirra micciramuudhaan raayyaa keessa gara Amaaraatti dacha'ee achi lafa kana dhuunfatan jedhanii lafti kun lafa Tigraay keessa lafa baay'ee fartaayi lafa baay'ee misooma green by the way lafti raayyaadhamu kun lafa durii Oromoon raayyaa keessa jirudha. Raayyaa jechuun mataan isaa afaan Oromootiin gosti Oromoo kaachi jirtu lafa raayyaa tanarra qubattee jirti. Raayyaa tanaaf rishee dabaluuf sitti dhufa. Silaa lafa tana kileem kan gochuu qabu mootummaa Abbaa Gadaatiin Abiyyi silaa. Sila Oromootu lafti tana kileem gochuu qabu jettee. Mootummaa Abbaa Gadaa dhiisa Abbaa Gadaa yoo akka hin beekne fagoo dubbadde hin beeku ani mootummaa Abbaa Gadaa dhiisa Abbaa Gadaa yoo akka hin sila lafti tana lafa Oromoo ture lafa Oromoo bara mootummaa ce'umsaatii bara wayyaaneen dhuftee kaastee gara mootummaa Ammaa Tigraay jalatti deebisan malee lafa Oromoo turte kan gaafatu qabu kan kileem gochuun irra ture akka mootummaa Oromootti sila jechuun Oromoon bakka bu'ee beeziin kiyya Oromoodha. Opidoo irraa ODP irraa bilisiginnaa taane Itoophiyaa ijaarree jedhanii mootummaan Abiy akkasii kileem godhaan sila mootummaa Oromoo ta'eetan Itoophiyaa bulchuu jedhe. Kilaasitti beekta jechuun Oromoon illee akka ofiin gowwoomsine jaa beekta. Mootummaa Oromooti jedhanii warri akka yoona dhaadatan jiru. Osoo mootummaa Oromoo ta'e akka dhaadannoo isaanii silaa lafa raayyaa fa'a. Lafa Matakkal faa ka Oromoon majority irra qubatee jiru lafa Oromiyaatti deebisuu malan ture. Sanni siti amma kama sanu dhisi tam Oromoo irra qubattu jiru akka beekaa jira. Daangaan finne kaasuun danda'u. Aanaan waan midhaaddu anjet yaaldoon. Raayyaa faa maanii faa? Matakkal faa hagaafattuu dhiisi. Warri fokkor kunini warri fokkor kun TPLFin tu duwwaa. TPLF tanii yaabsadde duubaan ganarra dubbadha. Warri mormuuti. Oromoo lafu minni duri gubba jiraatu
lafum inni gubba jiraatu gubbaatti nagaan akka jiraatu eeyyamaa fi bitta gaafin deena ilmi nama nagaan oolee qabulee galu jenne gaafachuuf jir malee yoo gar lafaatiin dhufte raayyaa faa raayyaa qobboo raayyaa zeebu maan jedhan allamaaxaan tun baay'ee allamaaxee dabarte naan TPLF dasee dhufti jechuudha dasee tanuma armaan dur yoo qabataa takkum TPLF finfinnee dhufuu dandeettii TPLF sin jennaani finfinnee irraa interesting qabdu dhufuulleen karoorfatetti waan naa mormisi Abrahaam mormi yani basically ani mormi kasii hin qabu ani dhufaatii isaanii gara finfinnee caalaa basically amma scenario baay'ee jira warri Tigree kuni by the way mootummaa Eertiraa dadhabsiisanii mootummaa Tigree tokko ijaaruu danda'u ka Eertiraa wajjin ka jedhullee hin jira beektaa waan akka kana probability international support attract godhattee jirti karaa Suudaan ittiin sensifti amma sitti madaga step warri deemuu jiru president mootummaa naannoo Amaaraa shallala ture shallala tana nulleen shallalumaa mallee gize tokko shallala isaa keessan maal jedha yoo lafti Amaaraa taammaan tan deeffantun deebitar Tigree seente keessuma raayyaan akka Tedros shugguxii dhugaa jedhe waada nuugal kan guutu pirezidaantichi mee waada nuugal nu guuti shugguxii dhugu nu agarsiisi fokoraan jalqabaatu san nuun fokorruu jedhetti keeyyatamu kanaafuu TPLF unfortunately TPLF qaxeerroon Oromoo dhaqaachaan hadhee achi galchi opdiyoon taankii bira baqattee TPLF amma raayyaa jirti galgal kana dasee galuu dandeetti warri kaan baqachuu jira lakkii finfinnee am gana Oromiyaan gana maani baqattoota dunguutam tammallee uummata qotiyyoo qara raayyaan ittis biyya nyaatee fite am gana baqattoota dhibii qallabuuf jirraa jechuudha. Egaa warri naannoo Amaaraas jechuudha ህልውናን የማስከበር ዘመቻ jedhaniitiin akkaawuntiiwwan gurguddoo baankii akka ንግድ ባንክ አቢሲኒያ አባይ في داشن ጉበት አካውንቲን በነሜ ህልውናን የማስከበር ዘመቻ ደኔ አማሪ በኩመ ጩፋ ጅርተኒ ነጋ ፋይናንስ ቢንበርባች ሰዋን ቴፊ ዋን ቀብደን ቤሴን ይበርባዳ ጀደኔ ጋ ፕሬዝዳንት ማናኑ አማራ አገኙ ተሻገር ጋ አካውንት ሱነት ማለ ወቀ ቡሳፊ አይ ናኖ ትግራይ ሞ አሲት አስደብኒ ሞ የቹዳ ገረ ሳውት ሱዳን ኦላ ቴኛ ከንታት ቢየ ሱዳን ትደምና ጋ ቢይ ሱዳን ወጎተ ዴራዳፍ ሱዳን wajjin turte achi booddee Suudaan kibbaa taateetiin addatti of dandeettee biyya taateetii waggaa 10ffaasii kabajaa turte haa ta'uti garuu of dandeettee biyya taatee booddee bara 2013 natti fakkaate jechuudha egaa gara okuraatti deebitee jirti namni bilisummaa fi labsate immoo as garagaleetu of nyaanchutti ka'ee oduun jettu jirti achirraa odeessinaa jechuudha. Suudaan amma ji'a keessa jiru kana keessa waggaa 10ffaa bilisa itti baatee kabajuu malti beekta kabajuu malti biyyi Suudaan jedhamtu kun gaafa durii ji'oogiraafii barannu Afrikaa irraa bal'inaan tokkoffaa turteemi walitti bu'iinsa kaabaa fi kibba gidduu tureen waggaa 10 biyya lama taatee Suudaan kibbaa fi Suudaan kaabaa Suudaan ka jedhamtu ka Kaartuumiin adda baatee turte haa ta'uti immoo sun bubbulleeyyuu waraanatti seentee jechuudha ogguma lama gidduutti waraanatti seentee waraanni kun dhibdee Salvaakir warra waraana yeroo sana waraana bulchiinsa yeroo sana hoogganee fi rebel groupii yookiin ittaanaa Saariik Mashaar gidduutti ta'eedha waraanni kun haga yoonaa osoo hin dhaabbatiin namoota 400 caalan gaaga'ee jira gara meelina tokkoo fi 600 kan ta'an ammallee biyya keessatti buqqa'anii jiranii biyyi tuni biyya ollaa Itoophiyaattillee araarri yaaliin araaraa waggoota hedduudhaaf godhamaa ture haga yoonaa milkoofne akka namoota tokko tokko jedhanitti bilisummaa Suudaan kibbaa abaarseetti ta'e ka jedhu jira. Ani waan Suudaan kibbaa kanaan wal qabsiisee dubbadhu sirba falmata kabbaree tokko keessatti isa keessa beekuuf lolli taphaadha. Mucaan is keessa beekuuf lolli tapha jechuun namni lol beeku omuu ittiin fakkaattu jechuudha. An garuu is keessa hin beekneef lolli taphaa jedhee fudhadha. You know lolli yeroo jalqabdi beektu malee yeroo inni xumuramu hin beektu. Abiyyi Ahmed gaaf Tigraay wala dhufu torbaan lama keessatti qiyaama buumnaa jedhee miti torbaan lama miti waggaa lama keessatti qiyaamaan hin dhaabattu waggaa 10 illee tun 50 jechuudha yeroo tokko tokko the selfish politician Afrikaa warri nyaachisee warrum khana warruma egoistic narcissist politikoota addunyaa Afrikaa amala kana qabu beekta beeloftoota bakka iddoon isaanii kanaaf waan quufaniin si'an
Kanaaf lubbuun namoota hin fakkaatu. Maastika beektaa miti anca naani. Nyaatee dhama keessa tuftee labbuuf ta'a miti. Kabaji isaan ilma namaatti qaban sadarkaa sun jechuudha. Poolitikanyoota Salvaakiriif Dr. Salvaakiriif Riik Maachar yoo warri walii tagalee waliin taa'ee waliin mari'ate rakkoon tun dhaabachuu dandeetti. Garuu ana dur deemaaf jedhanii lamiilee kum dhibba furii gabbaranan malee taabumsuun jiranii jechuudha. The same thing are going to happen here. Itoophiyaa keessatti sadarkaa Suudaan keessa jirtu kanaan qabaddaa laala. The next step sunuma deemuu jirra jechuudha. Mootummaan lama hin jiru. Jaalkii tokkotti dhiyoo tanaatiin mootummaa kam jala bultaanaan jedhe. Mootummaa kam jechuun kan kennaani yaa mootummaa Noordeen Itoophiyaa jala bultumoo nan faranjii dibeetta mootummaa seentiraala jala bultaanaan jedhe. Anka jala buluu hin beeku jedheena gammaa mootummaa jala buluu hin qabu. Kanaafuu Suudaan keessa kiraasisii ta'e kan wanni nu agarsiifnuuf akkas jedhee fudhadhaa carraan Itoophiyaa garasitti akka deemu. Waggaa 10 bilisummaa kabajachuu jirti moo garbummaa kabajachuu jirti. Egaa naannoo kanatti ani waan tokko dubbisuudhaaf yaalee ture amma warri Riik Maachar kunniin warra Nuer jedhamaniiti. Kun immoo Dinkaa jedhamanii warri Dinkaa kunniin egaa South Sudan namoota gara miliyoona 12 of keessaa qabdi san keessaa miliyoonni 4.5 warra Dinkaati warri Nuer immoo 2.8 egaa South Sudan yookaan Sudan kibbaa kana keessatti irra caalaan warri gosaanii caalan kunniin warra Dinkaati warri Dinkaa kun immoo warra Vaakiroo kaamu pirezidanticha yeroo jalqabaatiif ta'ee jiru warri kun immoo lakkoofsaanis gadaanaadha inni biraa immoo warri Nuer kun lafti isaaniillee baay'ee jiidha kan qabudha oomishaafillee kan sirrii ta'e akka ta'e dubbatama jechuudha qonnaaf akka sirrii gaariidha warri Nuer kunniin immoo lafti isaanii gaazii yookaan ooyilii lafa keessaa qabanii qabeenya irratti